Ayyaanii faraari nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Kam jirtu nagaadhaa obboloota, nagaadhaanis galata Waaqayyoo. Akkasuma obboloonni amantaa biraa keessa jirtanis nagaa jirtu, akkam jirtu. Nagaa koodhaanis galata Waaqayyoo ta'u. Warroonni viidiyoon kun isin bira ga'ee please viidiyoo kana share gochuudhaan obboloota biraan qaqqabsiisaa isiniin jedha. Mee gabaabaatti har'a xumuruu hin dandeenyu garuu kukkuteen isinii hojjedha. Eenyummaa Yesuus kan jedhuti waliin ilaalla. Nama tokko eenyummaa isaa beekuudhaa fi ka'umsa maqaa isaa yookaan immoo taayitil kan jedhamutu jira. Maqaa fi hiika maqaa beekuun barbaachisaadha. Ergasii booddee immoo eenyummaa nama sanaa realitii waan dhugaa ta'een ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee biyya lafaa kana keessatti warroonni qaama siyaasaa hordofanis siyaasa isa kan isaanii kana dhugoonfachuudhaaf jechati siyaasa kan qaama biraa akkaataa biraatti ilaalu. Warroonni amantii hordofanis amantii isuma kan isaanii sana ati barbaree kan makootu gubaa jettidhani. Amantii isuma kan isaanii sana isaanis dhugoonfachuudhaaf jedhaniitu karaatti wal kuffisan, karaatti wal dadhabsiisan isa kanatti yookaan immoo karaatti gara yaada ofii isaanii sanatti namoota fidanii irratti hojjetu. Sun egaanii dhugaarra kan dhaabbate otoo hin taane yaadaa fi fedhinnaa qaama sanaa irratti kan hundaa'edha. Yaadaaf fedhinnaa qaama sanaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Mee dhugaa jiru waliin ilaalla. Dhugaa jiru waliin ilaalla. Ani gaafan kana isinitti dubbadhu amantii kan koo kana baay'ee ol kaasee akarraruu koo miti. Dhugaadhuma lafa jiru jechuudha. Dhugaa lafa jiru. Haqa lafa jiru jechuudha. Haqa dhugaa lafa jiru yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii dudduubarraa kaasnee yookaan immoo kakuu moofaa keessaa kaasnee yoo ilaalle raajonni akkamittiin waa'ee isaa dubbatanii, raajonni darban, raajonni kan akka Isaayyaas fa'aa jechuudha keessumaati. Akkamittiiniti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatanii, namoonni garaagaraa akkamittiin dubbatanii, Waaqayyoo akkamittiiniti waa'ee ilma isaa kana gooftaa Yesuus Kiristoos kana dubbate. Kakuu haaraatti immoo gaafa achi as dhufnu akkamittiin immoo ilaalcha akkamittiin immoo ilaalame akkamittiin dubbatame ergamaanii Waaqayyoodha akkamittiin dubbate kan jedhu dhugaa lafa jiru tokko tokko wal faana ilaaluuf yaalla. Jalqaba irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa lama qaba. Eenyummaa lama. Eenyummaan lamaan kuni inni tokkoffaanii nama guutuudha. Nama guutuu. Nama guutuu kan isa jechisiisu Maariyaam durbarraa dhalatee akkuma namaatti nama ta'ee nama fakkaate otoo hin taane nama ta'e nama ta'uuf nama fakkaachuun gargari. Yesuus nama fakkaate otoo hin taane kompiliitilii dhibba keessaa dhibba nama ta'e qaama namaatiin biyya lafaa kanarra deddeebi'ee nama guutuudha jechuudha. Namummaa isaa keessatti garuu wanti adda isa taasisu namarraa wanti adda isa taasisu cubbuu maleessa kan ta'e cubbuu kan hin qabne. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 irratti ergamaan Waaqayyoodhaa yeroo Maariyaamitti dubbatu inni sirraa dhalatu kuni ilma Aabbaa, ilma Waaqayyo Aabbaa fi Aabbaa jedhee kaa'ee jira dheeressee jechuudha. Ilma Waaqayyo Abbaa jechuudha. Akkasumas qulqulluudha. Qulqulluu cubbuu kan hin qabne jechuudha. Damni tokko kan irratti hin argamne, jallinni tokko iyyuu kan irratti hin argamne, namummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e. Biyya lafaa kanarra namummaa isaatiin namni jiraate qulqulluu ta'ee namni jiraate hin jiru. Raajota darban ilaalaa. Luboota sanyii warra Lewwotaa keessaatii filamanii hojii lubummaa hojjetaa turan ilaalaa. Cubbuu ofii isaaniitiif aarsaa dhiyeessaa, cubbuu namootaatiifis aarsaa dhiyeessaa turanii. Sababii ofii isaaniitiifis cubbuu qabaniif jechuudha. Namni cubbuu qabu tokko nama cubbuu hin qabneef wabii darbuu hin danda'u.
Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti inni namootaaf hojjechuudhaa fi lubbuu isaas immoo furii namoota baay'eetiif kennuudhaaf dhufeedha. Qulqulluu inni ta'e kuni abaarsa sababii cubbuutiin ilmaan namaatti dhufe kana irraa kaasuudhaaf jedheetu namummaa fudhate ofitti. Namummaa fudhate. Egaan Yesuus Kiristoosiin nama qofaadha jennee kan beeknu yoo ta'e nuusii beennaa jechuudha. Nuusii beektu, nuusii iyyuu hin barre. Yesuusiin namummaa isaa qofa kan beeknu yoo ta'e yeroo hundumaa inni namadha, ani nama akkasii jedhe, inni namadha jennee namummaadhuma isaa qofa faarsina yoo ta'e, namummaadhuma isaa qofa dhaadhessina yoo ta'e, namummaadhuma isaa qofa irraa dubbanna yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin walakkaa mitiitii ruubii iyyuu hin beekne jechuudha. Ilaalaa. Nama guutuu jechuun harka lama qabaateef, miila lama qabaateef, gurra lama, ija lama qabaateef yookaan immoo qaamni isaa kun guutuu ta'eefiti nama guutuu jedhama miti namni. Nama guutuu kan isa jechisiisu guutummaa guutuutti qulqulluu perfect kan ta'e jechuudha. Addunyaa kanarra namni guutuun hin jiru. Yesuus Kiristoos garuu nama guutuudha. Maal harka lama qabnaa, ija lama qabnaa, gurra lama qabna, qaamni keenya guutuudha, fayyaadha, hin maraanne jechuu dandeessu. Eeyyee sirriidha inni kun. Garuu qaama lama, harka lama, ija lama, funyaan tokko, miila lama, qaama guutuu qabaachuu miti nama guutuu kan nama taasisu. Jallinarraa bilisa ta'uu, cubburraa bilisa ta'uu, yakkarraa, hammeenyarraa bilisa ta'uutu nama guutuu nama taasisa. Yesuusiin nama guutuu kan isa jechisiise namootarraa adda isa taasisu isa kanadha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Gabaabaatti mee maqaan Yesuus jedhu kuni maalidha inni kan jedhu hiika maqaa isaarraa kaanee yookaan taayitilii kana haa ilaallu. Jechi Giriikiitiin Lisuwaa kan jedhu irraati Yesuus jedhamee moggaafame. Yesuus kan jedhu kun jecha Giriikii Lisuwaa kan jedhu irraati moggaafame jechuudha. Hiikni isaa fayyisaa jechuudha. Lisuwaa jechuun yookaan immoo Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Gama biraatiin immoo maqaa Iyyaasuu jedhu wajjinis hiikni maqaa Yesuus jedhu kun wal fakkeenya qaba. Kakuu moofaa keessatti immoo afaan Ibraayisxiitiin maqaan Yesuus jedhu kun Yeeshuwaa jechuudhaan beekama. Kakuu moofaa keessatti jechuudha. Hiikni isaa Yeeshuwaa jechuun Yahiween fayyisaadha yookaan immoo Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti Yesuus cubbuu isaaniitti namoota ni fayyisaa jedha. Cubbuu isaaniitti. Ilaalaa. Kanuma maqaadhuma isaa kanarraa kaanee yeroo ilaallu amma cubbuutti kan nama fayyisu kun aboo waaqummaa qaba. Maqaadhuma isaa keessa iyyuu maaltu jira? Aboo waaqummaatu jira. Namni nama ta'ee cubbuutti nama fayyisuu hin danda'u. Buddeen sii kennuu danda'a namni. Bishaan sii kennuu danda'a. Daara si baasuu danda'a. Uffata sii bituu danda'a. Yoo ti dhukkubsatte maallaqa yoo qabaate mana yaalaa si geessuu danda'a. Bakka kana sii godha malee cubbuu kee sirraa fuudhuu hin danda'u dhalli namaa tokko. Ilaalaa. Bara kakuu moofaa keessaa luboota qulqullaa'ota warra sanyii Lewwotaa keessaa hojii lubummaaf adda ba'anii cubbuu namarraa fuudhuu hin dandeenye. Cubbuu isaaniifis aarsaa dhiyeessu, kan namootaatiifis aarsaa dhiyeessu. Yesuus Kiristoos garuu cubbuutti nama fayyisa jechuun inni qulqulluudha. Akkasumas Waaqayyoodha jechuudha. Qulqullummaan amala Waaqayyooti. Cubbuu namarraa fuudhuun amala Waaqayyooti. Akkasuma Kiristoos jechuun kan dibame jechuudha. Maqaa muudamaa kan agarsiisudha. Kunis kaayyoo fi hojii isaa hundumaa galmaan gahuudhaa fi aangoo qabaachuu isaa kan agarsiisudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36. Aboo qabaachuu isaa, aangoo qabaachuu isaa, namummaa isaa kanaan namummaa isaa kanarratti aboo muudamaa fudhachuu isaati. Kiristoos jechuun kan muudame, kan dibame jechuudha. Namummaa isaa kanaan biyya lafaa kanarratti hojjete waan ta'eef. Inni kan biraanii Amaanu'eel kan jedhudha. Daqiiqaan kun irratti ga'eera. Yeroo biraatti fofnaa. Soorii ifama.
Eebbifamaa.